Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shookuun sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa dhaabbata Multiimiidiyaa Siinkee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaatu bakka jirtan maratti nageenya keenya kan jaalala isin biraan haa geessu isin jenna. Har'aan tanagaa akkuma na agartanitti kitaaba guddaa takkaatu na harkaagaa guddaa hoggaaniif hin jiru ulfaatinaa fi bal'ina isaatiin osoo hin taane qabiyyee isaatiin hin baanaa isinis bira geessanii ilaaltu jeetiin abdadhaa. Keessummaan kiyya har'aa ogbarruu uummata Oromoo qofa osoo hin taane akka Afrikaa fi akka addunyaattis gahee olaanaa qabu hayyuudha. Hayyuudha hoggaaniif hin jiru waa xinxalee waa sejjee calalee laalee nama waa barreessuutu na waliin jira jechuudha. Afirraa kiyya kabajee as istiidiyoo Maayaatti argamaa namaan hedduu kabaju isinillee hedduudha jaallatan jee kan abdadhu kitaabota 14 ol uummataaf kan gumaachee afaan Oromoo fi afaan Ingiliffaan jechuudha. Hedduu takkarraa ka'ee ganna 30 dura kan barreeffame qofa takkitti yooniin kaasee anaan yaadattu jeetiin abdadha. Dooktar Asafaa Tafarraa Dibaabaatu na waliin jira. Bagana gaandu. Ayyee bagana gaandu eddan maashoon carraa kan ulaachuu keessaniif hedduu galatooma. Ayyee ani hedduu takka gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Maanillee si harkuu biyyaan hedduu takkan gammadaa. Baay'ee galatoomii daawwattoota Maayaa kabajuudhaan istiidiyoo Maayaatti walagarraa oggolaan siin jedhu guyyaa takkallee osoo hin turin toleenaan jechuu keetiif hedduu galatoomiin siin ja'a. Hedduu galatooma isinis. Amma immoo kitaabilee ammaan dura ati nuuf gumaachiteerra darbee kitaaba kana bifa addaatiin anis atis kana nuuf iddeetti dhuftee galatoomii baga milkooytee siin ja'a. Galatooma hedduu galatooma. Anigaa isin hin jedhu si jeetu maan itti fufaa dhifaan Akkoon qabu akkasuma. Haya Dooktar ani bilisummaan kan kee hedduu takkanatti tola. Bilisummaa hoggaaniif hin jedhu barreeffamoota kitaabilee kan kee keessatti haalan ittiin barreessitu akkaataan kan kee istaayiliin kan kee hedduu natti tola. Natti mi'aawa barreeffamni isaa hundinuu. Kanumarraa ka'eetiin akkaataan ittiin barreessitu istaayiliin isaa maalirraa dhufee laata kanumarraa ka'umsa godhamee haasawaa irratti dhufna. Yaa gaaffii gaarii hedduu galata guddaa qabdaa. Wanti istaayilii kun gad fageessanii dubbachuu barbaada. Istaayiliin abbaa fakkaata. Akkaataadha. Akkaataan abbaa fakkaata. Istaayiliin abbaa fakkaata. Istaayilii the person jedhu. So amma kun waa'ee akkaataa barreeffama kiyyaa yoon dubbadhu waa'ee akkaataa sochii guddina oguma Oromoo waliin ol qabsiisanii dubbachuun dirqama ta'a jechuudha. Waa'een akkaataa akkasittiin inni ilaaluun dirqama ta'a. Sababiin isaa nuti Oromoon afaan Oromootiin barreessuu keessumaa oguma jajjabduu kun akka godaannisaa akka dhaamsa abbaa akka maarree kanaa yeroo baannu akka billiqa kan buxaa abdiifaa kuusaa walaloo yeroo dubbannu waa'ee maalii dubbachuu qabnaa waa'ee maalii yaaduu qabnaa jennee yaaduun dirqama ta'a. Waa'ee maaliiti waa'ee ijaarsa biyyaati. Qaama sochii ijaarsa biyya Oromiyaa jennuuti. Sochiin gama walleetiinis haa ta'uu gama fiilmiitii fi du'iis haa ta'uu gama kitaabilee asoosamaas haa ta'uu. Ani akkumayyuu jette waggoota 30 dabraniif barreessitoota keenya haala mijanne keessatti barreessaa turan keessaa tokko akkuma Dhaabaa Wayyeessaa fa'aa akkuma kunneenii waan kana bocaa turre akkaataa istaayilii waan jedhu kana waan Oromoo jedhu kana bocaa turre. So kitaabileen jalqabaa akkuma Kuusaa Gadoo fa'aa akkuma Godaannisaa fa'aa akkuma Gurraacha Abbayyaa fa'aa maarree warra jalqabaati. Kunneen booda dhufanii barreessitoonni ni dubbatanii keessaniin harka hiikanne keessaniin ija bananne yeroo isaan jedhan ni boonna. Istaayiliin keenya
hin galagalchinee miti afaan Amaariffaarraa yookaan Ingiliffaarraa galagalchinee miti. Ana akka ittiin barreessu. Staayilii biraa koppii hin godhu hin galagalchu. Ani aadaa Oromoo keessatti bocuun yaala. Mannaaga attempt godha. Afoola Oromoo keessatti gadhaabuu yaala. Sababiin isaas akkuma sila jedhe wanni ani itti jiruu fi barreessitoonni artistoonni kan itti jiran jedhee kanan abdadhu waan national literature ogummaa biyyaalessaa Oromoo gadhaabuuti ijaaruuti. It is a project in process. Waan waggaa tokkoo miti waan waggaa 5 miti kun ni jalqabne sichi so akkuma qaama qabsoo bilisummaa Oromoon qabaa jirtu kunilleen qaamuma saniitii waan jedhuun qabaa hodha. Hayyee hedduu bareedaadha. Kanumarraa kaanee walaloomti keenya akkam ta'uu qabaa. Amma yeroo baay'ee gaafanii fi kitaabilee garaagaraa kitaabota walalooti jennee hoggaan fi dubbisnu akkuma isin kaastan kana foolii Oromummaa keessaa kan dhabnu faatu jira jechuudha. So warra hamsa godhanneeti yeroo fi hedduu kitaabilee keenya walaloo jennee afaan Oromootiin kanneen maxxanfaman hoggaan ilaallu foolii Oromummaa keessaa gizee dhabnuutu jira jechuudha. Kanaaf walaloon keenya akkam ta'uu qabaa. Walaloon afoola keessatti harkannuu fi inni barreeffama keessatti jiru kuni garaagarummaa hedduutu qaba. Miirri isaan dhufu. Kanaaf barreessitoonni keenya ganaa dhufanillee warreen amma walaloo barreessu jiranillee maal gochuudha qabnaa waan majoo kanaan kaasa. Kuni akka lamatti ilaaluu dandeenya. Inni tokko unka isaati unki isaa akkam ta'uu qabaadha yoo taate gaaffiin formal structurein isaa fakkeenyaaf akkaataa filannoo jechootaa dikshinii kan jennu sana jechootuma mana rukutan haa ta'ammoo fakkeenyaaf Anaaniyaan kuusaa walaloo koo duraati Eda Sedanas koo duraati Anaaniyaan itti aana. So Eda Sedanas barreessuu kootiin dura'an sirboota caqasuun tunarra ture. Caqasuu yoon jedhu wanna yaadadhu wanna sirbaa guddanne weedduu tikee baadiyyaatti dhalannee guddanne waan ta'e jennaan jechuudha. Weedduu haamaa weedduu hojii work songs waan jedhu sana keessa koo ture jechuudha. Baay'een isaanii folkloric ritual waan jechoota hoodaa fa'i. Jechoota awkward ta'anii jechoota guyyuu kan hin taane jechuudha. So amma fakkeenyaaf unkaa weedduu jaalalaa Oromoo yoo laalle jimmaafoo jimmaa walakkaa gibeen malee jedha. Jedhee ka'eetu jirraafoo jirraa wal argaa dhibeen malee jedha. So amma jechoota dhumaa qofatu sagaleen ol qoomaa miti. Interrhyme wal godha. Sagaleen jechoota gararraa jiraniif gajjallaa jiranii ittaananii dhufanii middle rhyming akka jennu sanii wal qooman sagaleen wal duukaa deeman. Maal jechuudha? Birsaga isaanii yoo lakkoofne wal qixa. Torba akkas ta'a. Yookaan jaha ta'a akkas ta'a. So mi'aawa. San eeganii yoo barreessanii mi'aawa. An sanan shaakale. Eda Sedanas keessatti. Ammoo istaayilii kanarraa ammoo ni dhiitata. Achuma keessattuu kitaabuma tokko keessatti immoo tekstoonni afeewwan kun immoo free versiidha. Akkasuma ittiin deeman akkuma bishaanii yaa'an. So kun kana kalammataa qabiyyeedha. Qabiyyee akkamii irratti xiyyeeffachuu waan jedhulleen nama yaachisuu qaba. Maal jechaadha? Topical issues waan ta'an. Human concern maal jechuudha? Yaaddoo namoomaa. Namummaatti waan yaaddoo ta'an. Fayyaa ta'uu danda'a. Waan agartee walitti dhufeenya namaa fi uumamaa ta'uu danda'a. Environmental concern. Waraana lola ta'uu danda'a. Haala nageenyaa. Dhukkuba daddarbaa ta'uu danda'a.
waan yeroo tokkotti namatti yaaddoo ta'anii fi yeroo dheeraaf immoo namaa wajjin turan fuulduratti jireenya agartee lafa kanarra jiraachuuf nageenyaan tasgabbiin yaaddoo tokko malee ba'anii galuuf waan yaaddoo ta'an kan adrees gochuu isaan kana fuudhee sanumarra deddeebi'ee hamir gochuu ta'uu qabamoo waanuma kunoo trivial waan ta'an shikkaamukaa waan dhimma hin baafne ammoo gurratti ka bareedan kayoo dhaggeeffatan gurratti tolan garuu substantial waan hin taane substantive waan midhaan qabu miciraan qabu kan hin taane. So kunni eessaa dhufa illeenya barreeffamaa illeenya ogumaa literary theory biyya ambaa ka gara dhihaa western literary theory yoo jennee ilaallu aesthetics irratti midhaagina irratti malee kan xiyyeeffatamuu qabu hojii oguma tokko oguma ka taasisu akka inni bara ce'u ka taasisu midhaagina isaati malee qabiyyee isaa miti kan jedhantu jiru jechuudha. So yoo akkas ta'u barreessaan Afrikaa tokko waan nafoo irratti barreessuu hin qabu. Rakkoo hawaasummaadhaa irratti xiyyeeffatee qeequu hin qabu waan jedhudha jechuudha. Writing for writing sake, art for art sake jedhu jechuudha. Aesthetics isaati malee midhaagina malee qabiyyee isaa irratti haga kana yeroo gubuu hin qabu, itti quuqamuu hin qabu kan jedhan. Harold Bloom faan kana jedhani. Is an American literary critic. So nuuf immoo eclectic haala ta'een haala oolmaa kennu maal jechuudha midhaagina isaas eegne qabiyyee ammoo waan agartee akka sabaatti jiraachuuf jiruun itti fufuuf dhaloota itti fufuuf dhaloota jabaa fi agartee ofitti amanamummaa qabu strong breed akkasii kana bocnee as baasuuf qabiyyee irratti illeen akkuma midhaaginaa xiyyeeffachuun dirqama. Waan jedhudha. Sababa adda addaaf kanatti faaktaroota hedduu sababoota hedduu kaasuutu danda'ama. So maal ta'uu qabaa walaloon kennaa yoo jennu walaloo qofa miti ogumti Oromoo maal ta'uu qabaa waan jedhuuf asumaan eeruun barbaada. Ateeloon kitaabi Ateeloon Ingiliffaan kuusaa walaloo kootii 2020 barreeffame achi keessatti kana kaasuu yaaleera. Isumaahuu sabboonummaa ogumaa yaadrimee jedhu yaadaddama jedhu theory jedhu achi keessatti exercise gochuu yaaleera shaakaluu yaaleera. Innis maali sabboonummaan bifa adda addaa qabaa. Sabboonummaan ogumaa immoo saba akka keenyaa reefuu agartee sochii ogumaa kana jalqabuuf dirqama literary maayinni sabboonummaan ogumaa waan jedhu. So unki gama tokkoon qabiyyeen gama biraatiin isaan kana lachuu xiyyeeffannootiin itti deemuun art for art sake yoo ta'u taane as a social critique dhimma hawaasummaa dhimma siyaasaa dhimma aadaa dhaloota jalaa ka'ii lafaa dhufaa kan akkamittiin akka guddachuu qabullee waan jedhu adrees gochuun dirqama ta'a waan jedhu asuma kaasuu barbaada. Yoon deebise ta'e immoo. Deebi'eera almost bareedaadha. Tarii ani asumarratti gaafiin biraa kan hin qabu wal qabsiistanii isin carraa baadiyaa guddachuu waan jiru san dhugaa jiru san keessa guddatanii waa hedduu argitanii guddatanii akkuma jettan awkward jechoota fiffilatamoo san kan uummanni ittiin alalaa guuruu kan ittiin geeraramu waa hedduu agartanii hireen isinii qooddee ittiin guddattan waan ta'eef gizeen ittiin birreessanillee isiniif salphaadha. Ni beektan jiraattaniiti waan san keessatti jechuudha. Akkuma agartan immoo yeroo ammaan tanaa labanni keessattuu umrii 20 jalqabaa keessatti kan jiru kuni magaalaadha kan guddatu. Hedduun isaa jechuudha. Hedduun isaa akkasii mitiree dhugaan jiru kana. Isaaniif immoo falli maalii? Warra booda next generation dhaloonni itti aanu san maal gochuu qabnaa asuma kanarratti akkamitti akkam goonee hojjechuu qabnaadha. Kuni waan labataa kaaftee waan guddaa akkuma sila jedhee beektaa sabii akka saba Oromoodhaa waan itti kaadhimamee qabu waan itti dhimmamee qabu ittiin qabamee qabutu jira. So illeenya ideoloojii waan jennu
fi sansakkaa waan jennutu jira. Dhalooti agartee sansakkaatti masakamee guddachuu qabu qaba. Hedduutu akkanatti tolee jira. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaa jirru. Turtii taasisaa jirru haasawaa keenya keessaa waa hedduu irraa akka argachaa jirtan abdii guddaadhaan qaba. YouTube Maayaa TV Show like, subscribe, share gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a. Turtiin teenya ammallee itti fufa hamma maayii sagantaa keenyatti nu wajjin turaan isiniin ja'a. Hayyee Natulaa jiraan. Anillee. Haasawni keenya. Anillee. Hedduu natulaa jira. Hayyee. Achirraa mee gaafanii fi maastarsii keessan digirii keessan lammaffaa barachaa turtan san wanni na ajaa'ibii keessaa waa'ee keessanii hoggaaniif hin odeeffadhu. Digirii keessan jalqabaa hoggaa barattan sanirraa waan dhaggeeffachaa turtaniin peepparii hanqinu yookaan immoo waraqaan ittiin eebbifamtan san kan hojjetan jechuudha. Kun immoo deemee boodarratti kitaaba ta'ee jechuudha. Theorizing the present kitaaba joosan jechuudha. Kana maaliifin kaasee kanaaf jaarsa waaqoo san hariiroon isaan qaban sana akkanaaf kaastu waan hin barbaade. Hedduu galatoom. Akkuma sila siin jedhe gaafa dubbiin barreessitoonni keenya artistoonni illee maal gahee shoora agartee mataa keenyaa qabna. Dirqama waan baanu qabna. Dirqama lammummaa. Dirqama eenyuyyuu nutti hin laanne kan ofitti fuune deemsa seenaa keessa. So dirqamichi akka walootti bakki itti wal geennu waa takka sila jedheera. Innis maal biyya Oromiyaa jedhamtu takka kan agartee oguma mataa ishii qabdu. Ka afaan ofii isaa qabu saba guddaa agartee Oromoo jira. Afaan Oromoo, aadaa Oromoo, sirna ittiin bulmaataa kan seenaa keessatti agartee sirna gadaa kan jedhu ka saba qabu, biyya qabdu waan ijaaruu as baasuuti. Yoo milkoofnee achi geennu waan qabannee gabbaanu addunyaatti waa qabachuu qabna waan jedhuuti. Qaama saniiti. So ana safaan akka nam tokkaatti maal gochuu hin danda'a, maal gumaachuu hin danda'a waan jedhu uti jechuudha. Wannan godhu tokko kitaaba kiyyaa keessatti jechuudha. Yeroo digirii duraatti hin deebi'iniin dura turtii agartee qabsoo keessatti afaan Oromoo barachuu, qubee afaan Oromootiin barreessuu maal arganne. Baadiyyaa dirreetti goda yeroo turre. Achirraa deebi'ee yuunivarsiitii seene eega dhaabni dhiibame agartee mootummaa ce'umsaa keessaa bahe. 86 deebi'ee seene yuunivarsiitii jechaadha. So yeroon dhufee yuunivarsiitii seenu ijoolluma akka kana bakkayyuu karaa adda addaa fakkeenyaaf karaa Booranaa qabsooma keessa turtee jiru dhufnee wal argina. Wal barra. Ijoollee Booranaa nama 2-3 maqaa dhahuu hin danda'a. So isaan wajjin wal bare jechuudha. Jarreen kanaa wajjin wal barru wanni isaan fidanii dhufantu jira. Achi keessaa takka walaloo jaarsoo waaqooti. Jaarsoo waaqoo eenyu jennaan jaarsoo waaqoo qabsaa'aadha. Waboodha. Achi keessatti inni ka godhu utuma hidhatee jiru waan namicha agartee qaroodha. Yeroo 94 baruma sana ka ajjeefame 94 gara Sololootti qabsoo irratti waa lama irratti xiyyeeffateetu walloo baasa. Takka walitti dhufeenya uummata Booranaatii fi uummata Ollaati. Garri wajjin, Somaalee wajjin, Maarree wajjin. Hariiroo dur qabdan akka aadaatti yoo marraa bisaan irratti walitti buutan akkuma aadaatti araarfadhaa fixadhaa isin soddaa obboleeyyanii wal najjeessinaa wal nadhinaa jedha. The immediate environmental milieu achuma keetti waan xiyyeeffatu ta'a kana. Mideet godha ina araarsa. Walaloo isaa keetti. Kalammataa amma wanni haaraan sitti dhufte sirni haaraan sitti dhufte jedha bulguu haaraan sitti dhufte jedha ka wayyaanee sanii 90 takka ka dhufte san ati ammoo kun Wallaggaa kun Arsii kun Maarree jettee ol qooddamoo fuuldurri maal jedha jedheetu uummata kana akka walootti saba kana gaafata waa lama jechuudha takka ka Booranaa ka saba kee uummata keessaa bahuu Ollaa wajjinii kalammataa ammoo akka walootti Oromoodhaan sirni kun kufte ammoo haaraan sitti dhufte atoo qophee miti fuuldurri maalii jedheetu kana wannoodha. So yoon taa'ee yaadu walaloon nama kanaa is Homeric unki isaa jettamoo qabiyyee isaa jetta. Fakkeenyaaf Oromoo buleentiyyaa jedha. Hallaatti wal nyaachisuu sin agarraan lakkifne
kanum dhufnu yaabbatanu gabrummaan gannu dhiifne haga harreen korteellee lukaan ofirraa hin dhiinne haga laafaa jabaan buusee jalum ciibnee hin ciniinne fuuldurri maal jedha. So it is so poetic. Falaasamni isaa gad fageenya agartee miidhagina aartii isaa maal waan ajaa'ibaati. Gaafiin kiyya waa sadii jedhee gaafata. Ka duraa waan jettuu jedha. Hiyyeessan galateeffatan jennamoo waan galataatu namaan taatu jedha. Gooftaan dharan dubbatu jennamoo dharti gooftaalleen dhugaa jennaa jedha. Nama waa horateetu hammaate jennamoo nama hammaateetu waa horate jenna jedha. So waan dhugaa, waan dharaa, waan hiyyeessaa, waan dureessaa, waan gooftaa, waan garbichaa, waan horachuu, qabaachuu fi ammoo hammaachuu resource cards waan jennu kana qabeenyuma isaa deebi'ee diinatti ta'e jennaa miree. So akkamittiin inni gaan kan irratti hojjedhuree maal irratti hojjedhaan yoon kan irratti hojjenne qo'annoo maastersii kiyyaa kun ilaal yeroon undergraadii jiru jechuudha. So ani gaafa deemee maastersii gahee wannoo hedhuu kan irratti hojjechuu qaba jedheen kaaseeta isaa sana naa fidaadheen qabadhee hamman deebi'ee maastersii koo hojjedhutti gara waggaa afurii moo meeqa eegee gaafan carraa argadhee deebi'u hedduu carraa hedduun na baate actually sanarratti hojjedhe. So sanarratti yoon hojjedhu immoo side by side sanuma cinaa kitaabicha immoo hojjedhe. Then ka maastersii isaaniif galchee kitaabicha immoo maxxansaaf galchee Theorizing the Present ka maastersii ammallee PDF-dhaan daawunlood godhachuu danda'a namuu. Hedduu takka namatti tola. Inspiration irraa isaan ka'ee hamma kitaabaatti yaadachuudha. Waan salphaadhaa miti. Anaaf jechuudha akka nama tokkootti. Tarii gara kitaaba keessan haaraa kanatti seenuu keenyaan dura, irraa keessa haasa'uu keenyaan dura, kitaabilee hanga ammaa isin uummataaf dhaleessitan kanaan akkuma duratti kaase, akkuma atuu kaaste, ani ifi hayyaan dhaggeeffadhaa, ifi hayyaan fakkaadhaa, if keessaa hin barreessaa, hawaasa keessaan beesaniin dhaleessa namaaf akkuma jette sanatti akkaataa itti barreessitu kanarraa haane hawaasni dubbisu san dhiiroo maal siin jaa jechuun dubdeebiin isaa maali? Hagamta akkasii hubateeraa waan jiru saniin gaafachuu barbaade. Waan gaariidha. Waan gaariidha. Gaabbiin uumamni waan jiru san jechuudha. Dhugaa. Egaa ammaan gara kitaabota irra deebii kan maxxanfamanii wajjin kitaaba 15-16 gahantti fakkaata haga yoonaa. So akkuma sochii qaama sochii guddina oguma Oromoo siin jedhee saniiti. Wanni akkaataa kunillee yeroo qeeqan hedduu nuun galuu dubbanne afaan Oromootii hiiwuu wanni ittiin barreessitu yoo ka jedhantu jiru jechuudha. Haa afaan Oromoo yoo hin taane maaliin hin barreessaree? Afaan Oromootiin hin barreessaa. Afaan Oromoo ittiin barreesse kun garuu jechoota guyyuu miti. Jechoota agartee hiika isaanii kuusaa jechaa yoo galagalchite keessaa argattuu miti hedduun. Institutional words, ritual words, jechoota hoodaa ati. Jecha guyyuu miti. Isa kana ammoo yoo aadaa san beekte. Afaan Oromoo dubbatteef hundaan beektu waan jedhuun qabaa hoodha. Kanaaf warra haga yoonaa jiran dhugumaa akkaataan ittiin barreesse ni ulfaatani. Ani ta'ee jedhee ulfaachisee akka inni ulfaatu godhee barreessuu sun mala ta'a. Wannuma abbumti fedhe suma takkatti agartee dhaabbatee dhudha'uu miti. Gatteessee bira teessee wal baruu itti madaquu itti deddeebi'uu qabda jedhee tana mana. Ilkaan jala si dhaabbachuu qaba. Yoo hin ta'ini takkumaan fixxee harka qullaa haftee nama laalta. Kanaaf sirka ilkaan jala si dhaabbateetu suuta maaliif hammaarrachuun alanfachuun ta'u. Kitaaba kiyya argatteef takkumaa akkan isii galuutti hin barreessu an abbaan barreessuuf hin qaba. Abbaan barreessuuf hin qaba. Amma beektaa tokko kana waan akkaataati. Kalammataa ammoo eewuudhaa jamaan kee oodiyensiin keellee kan jedhan jiru jechuudha. Amma gaa kun gaaffii atin kaasini gaaffii ka'uu qabu. Maal jechuudha?
Kunamma waa'ee Ethiopianness and Oromoness, Oromiyaanis or Oromoness waan jedhanii maalinni Itoophiyaa keessa jirraa amma gaaf takka asumaan waasii jedhaa akkasuma gaafiif deebii irrattu biyya kamii jettee na gaafatte mucayyoon jennaan biyya ishii kam na gaafattaan jedhan gaaffiidhaan gaaffii biyyi takka ka ishii keessa jirru biyyi takka immoo ka ishii nu keessa jirtu ishii kam na gaafattaan jedhee jechuudha ati kama kana gaafattu hin beekuuti so jamaan ati barreessituuf audience ati barreessituuf ka Itoophiyaati moo ka Oromooti waan jedhu akkuma illeenya ittiin ogummi Oromoo masakamuu qabuuttu kun gaaffiidha waan agartee bita nama galu dhuguma ani kanan barreessu an akkuma sira deebi'ee jedhee purpose an qabu kaawoon an qabu waan Oromiyaa ijaaruuti an wanni Oromootiif wanni Itoophiyaa fi wanni Oromiyaa kun wal dhahuu illee hin mallee beektaa maaliif saba guddaadha biyya guddaadha kanaaf wanni Itoophiyaa taasistuu kunuu aadaa fi afaanii fi maarree amantii agartee saba xiqqaati Abisiiniyaa ka jechaa turreeti jechuudha kanaafuu san fuudhanii ka Oromootti gad duruun akka gogaa illeensaa arbatti duruuti kanaaf waan qabnu yeroo qabnu qabeenya qabnu hubannoo qabnu agartee hunda dura kana mirkaneessuu qabna isatti jirru kana waan Oromoo jedhu waan Oromiyaa biyya taasisuu kana karakteroonni taatonni kan nuti akkaataan istaayiliin ittiin barreessinulleen kan nuti xiyyeeffachuu qabnu dursa Oromoodhaa fi Oromiyaadhaa waan jedhuun qaba'an jamaanan barreessuufillee nu kee jiraatee ka afaan Oromoo beeku ka aadaa Oromoo beeku ka Oromoo irraa addaan hin baafne hedduu jirani isaan faana hadhaani jalaa deeman yoo fedhan an garuu kaayyoon kiyya waan oguma Oromoo jedhuu fi biyya Oromiyaa jettuuti kanan adrees godha carraa argame kanaan maaliif jennaan bor yookaan natu hin jiru yookaan carraa kanatu hin jiru silallee kaafte guyyaan har'aa guyyaa dhumaatii hin beeku an supheedha kun akkuma jabanaa kanaa kufee cabuun mala gara jalqabaa kitaaba kana keessatti illee kanan kaasu kanuma so anaaf guyyaan har'aa guyyuu dhuftu bariitu dhuftu kadhumaa ta'uu mala hin beeku kanaafu carraa argamte kanaan har'a dhaloota jiruufis dhaloota dhufuufi fufuufis wannan har'a jechuu fi gochuu danda'u jedhee godhee darbuun dirqama kiyya jedhee tan ilaala akka walootti akkasi ammoo I'm not pessimist nama abdii kutee jiraatu here and now asamma nama jiraatu miti nama waan boruu har'a nyaatee jiraatu miti I'm hopist nama abdii qabu nama agartee biyya jaaruu waan dhaloota jaaruu waan maarree kanaa leellisuu fi san jala deemuu fi sana godhu hoodhe. Okay. Hedduu bareedaadha. Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenyaan hedduu takka bohaaraa akka irraa barachaa jirtan abdii guddaadhaan qaba. Sagantaan keenya ammallee itti fufaa nu wajjin ta'an affeerraa keenya. Hedduu takka bareedaadha. Hayyeekaa amma immoo seenaa koo amma mooqii amma shooqiin gootu jechuudhaani seenessa yookaan immoo ethnographic biography almost kan kee jechuu nan danda'a. Kitaaba kana baasteetii kan jirtu kitaaba baay'ee bal'aa ta'e tarii an kitaaba kana kaleessaa na harkaa ga'e guyyaa takka keessatti gaafita dubbisee fixeetiin jira yoon jee soo budhata ammas ifaajii namni waggaa meeqaan tam ganna meeqatti dhamaa'e halkan takka ofitu jechuuni waan hin taane waan hin fakkaanne garuu mata dureewwan muraasa filadhee keessaa dubbisuudhaaf yaalii godheetiin jira. Ani akka kiyyatti waan ajaa'ibaa natti ta'e waan ajaa'ibaati waan bareedaadha akkuma duratti kaaste jamaa fi hayyaan qaba tarii anillee jamaa tokko ta'uu danda'a baay'ee natti tola waan ta'eef jechuudha. Mee waa'ee kitaaba kanaa haa kaasnu Dr. Asaffaan maal yaadee kana barreesse? Maaliif akka kitaaba kana barreesse? Maal yaadee kana barreesse? Maaliif akka kitaaba 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 kana barreesse? Maali
galtee maal ta'a barreessitootaaf illee namoota kaaniif jamaawwan kan kee kaanii fi maal irraa argatu laata? Gabaabumatti. Yaa galatoomii kitaaba kana as baasuu keef ammoo wanni kitaaba kanaa amma anis atis mata duree jedhuun barraa'ee akkuma jamaan illee arguu danda'u kitaabni kun hin maxxanfame malee gabaarra na oolle. In oolle yaa. Gabaarra na oolle. Maaliif gabaarra na oollee bifamuu qaba waan ta'eef. Haga eebba isaatiitti immoo namuu roora'ee eeguu qaba. Dubbisee dhufee maal eebbisuuf jira. Nyaatee namee dhangaa silumaa beeku mi'aa isaa maal jechuudhaaf dhufa. Kanaafuu waameyyuu hin dhufu gaafas. Kanaaf kitaabni kun gadi hin baane haa arganii akkuma yoo akkasittiin ilaale namuu yeroo qabu maaliif Facebook irratti deemaa ture, social media irratti deemaa ture. Yeroo gargaarsa maxxansuu akkuma agartu kitaaba guddaa fuula 511 kitaaba dheeraa B5 size kabarraa'ee halluu bareedaa, boca bareedaa amma danda'ametti hedduu dhugaa itti dhaama'ameeti kabarraa'e kitaabni kuni. Hojii koo haga yoonaa mataa walitti qabuuf kanan barreesse kitaaba kana waan qabiyyee isaatii keessallee yoon hin galu ta'e akkuma atu jettee sanyabsa seenuufiiti. Sanyabsi seenuufii mala qo'annoof qorannoo oguma Oromoo keessatti waan seenaa ofii barreessuu kun haga yoonaa waan an argurraa iddoo akkasitti dhaladhee, iddoo akkasitti guddadhee, iddoo akkasitti mana barumsaa dhaqee jedheetu barreessa namu. Anaaf sun naan ta'u. Wanni dhaammattu ergaa dabarfattu yoo jiraate kanatu nu hafe. Hoyaa. Wanni dhaamani numa jirti. Hunda dura carraa kana nu kennuu keessaniif maashoo hedduun gammadaa kabajaa galata guddaa isiniif qaba. Akka wabalootti, akka qorataa, akka barsiisaa tokkootti. Sila kaasee waan irra cahee jira waan an jedhu jedhee mandarree isa kana xiyyeeffannootiin waa jechuuf dhalooti dargaggoon amma jiran hedduu na yaachisa. Hegereen isaanii maal ta'e na laata waan jedhu yaaddoodha. Kun yaaddoo waloo keenyaa ta'uullee qaba. Maal gochuu qabnallee waan jedhu itti yaadamu waan qabu. Beektaa namni takka akka sirna gadaatti waan sila kun sansakkaa agartee falaasama waan sansakkaan ol qabatu jenneerraami. Ilmoon dhalattu, ilmoo baatu, ilma bahaa tahee guddachuu akka qabutti waan aadaan lafa kaahetu jira. Ijoolleen kun dhalattee, geessee, guddattee, barattee yoo barattu ammoo tokkoon professionally nama agartee oguma tokkoon gabbahee waa gumaachu. Akka nam tokkootti immoo personally nama of dandahee biyyaafis waa gumaachu maatiis godhatee immoo agartee akka qacceen itti fufu, sanyiin itti fufu akkasi ka tahuu qabu. Sabi dhalooti lafaa dhufaan kaa hegeree hin qabne yoo taate sabi kun hegeree hin qabaatu beektaa. Kanaaf hegereen dhaloota amma jiruu kun maal tahuu qaba waan jedhu itti yaaduu qabna. Akka mootummaattis sektarii garaagaraa akka agartee dhaabbilee amantiittis akka maatiittis akka dhaabbilee barnootaa attis itti yaaduu qabna. Maaliif sila kaaseera ijoolleen barattee iddoo geessee ammoo carraan hojii hin jiru yoo ta'u manni puulii ganama sa'aatii 2tti baatee ijoolleen ciree yoo argatte waa afaan hin qabde mana puulii dhattee dabaree eeggatti sa'a laaqanaatti dhuftee laaqana ishee nyaattee achi deebiti yoo ta'u sun hojii ta'ee jechuudha. Silaati manni puulii maal hojiidhaan sammuu dadhabe bohaarsuufitu dhatta. Okay, amma guyyaa sa'aatii 2 kaasee amma sa'aatii 12tti mana puulii dhaabata yoo ta'e dargaggeessi tokko dubriin gootiin jedhu
So maal taalaata sabi kun egereen isaa waan jedhu. Waa hedduu gochuu danda'ama. Hai manni puulii bari halkan abbaan barbaade amma lafti bariitti taphachiisaa haa bulu. Abbaan barbaade halkan isaatii 12 kaasee amma lafa bariitti taphachaa haa bulu. Seera baasuu danda'ama. Manni puulii tapha cufamu jechaa hin jiru waan. Akkaataa itti agartee itti waarsoorsii jiru itti fayyadamnu itti yaaduun dirqama ta'a. Kanaaf guyyaa eessa oola? Guyyaa hojiirra oola. Maa inni hojiin bareellaa baachaa haa oolu. Gaarii oofaa haa oolu. Hamma agartee darbuufitti ijooree jaawwaree gadi bu'ee hojjetee guddachuu qaba. Achi ol guddatanii. Akkasitti nama na'an. Kanaaf waan goonutu jira. Akka itti goonutu nama dhibaa. So isa kanarratti yaaduun dirqama taatii waan jedhu ijoolleen illee yaaduu qaban ofii. Ofii isaaniif yaaduu qaban. Trendiin jiru amma sududii deemaa jirtu yaaddoodha bir jechuu qaban. Smaarti ta'uu qaban. Akka smaarti foonii isaanii smaarti ta'uu qaban. Smaarti foonii baatu malee smaartii miti ijoolleen keenya. Galatooma. Hedduu takka galatoomii haasawni keenya turtiin keenya hedduu takka natti toletii kan jiru. Baay'ee galatoomii ulfaadhu nu kabajee waan asitti argamteef daawwattoota maqaa daawwattoota kiyyaan hedduu takka galatoomiin siin jaa. Umrii dheertuu fayyaa guutuu waliiniin siif hawwa. Hedduu galatoomaa maayaa shawun kabaja guddaa galata guddaa isinii qaba carraa keenya kana nuu kennuu keessaniif fayyaa ta'a horaa bulaa isinillee. Hayyee galatooma. Hayyee kaa kabajamtoota daawwattoota maayaa shawun kan daawwachaa turtan sagantaa maayaatii kan ture sagantaan kun maltiimiidiyaa siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaa ture an qopheessuun sagantaa kana harashee tarrafaa faajiitiin ture hayyisummaan kiyyaarraa moo hayyoo afaanii qoorataa seenaa hogbarruudhaa. Waa hedduu kan hin jechuu danda'u sa'aatiitu nama hin geenye malee Dr. Asafaa Tafarraa Dibaabaatu na waliin ture abbaa kitaabota danuu jechuu qofaatu naaf ga'a jeetiniin amanaa hamma torbaanitti torbaan gaarii sin jechuun kiyyaan dura YouTube Maayaa TV Show like subscribe gochuu hin dagatinaan hin ja'a dhaabbileen garagaraa nu waliin taatanii dhaabbata keessan oomisha keessan dhaadheessuudhaan nu faana hojjechuudha barbaaddan karra keenya banaadhaan isin ja'a hamma torbaanitti torbaan gaarii galatoomaa ulfaadhaan isin ja'a.